Holqi kun lubbuu namoota kunaa akka baraare seenaan ni dubbatama. Deemsa xiqqoo booda ifa harkaa yoo qabaatte malee dukkanti halkan walakkaa waan dabarte fakkaata. Bal'inni isaa meetira 15 hanga 20 yommuu ta'u, dheerinni isaa immoo amma afaanii malee hin beekamu. Kabajamtoota hordoftoota keenya kun sagantaa imala keenyaati. Nagaa keessanis hin daganne bakkuma jirtanitti nagaan keenyaa fi jaalalli keenya dachaan isin haa ga'u jecha har'aas akkuma yeroo kaanii iddoo hawwataa fi seena qabeessa ta'e tokko isin daawwachiisuuf imala jalqabaa jirra. Hanga xumura imala keenyaatti yaadaanis taatu nuun gargar hin bahinaan afeerraa keenya. An Diinee Habiibi. Imalli keenya irraa aanaa Fadis Ardaa Malkaa gandaa Hundaleetti nu geessa. Nus akkuma aadaa keenyaa uffannee babbareennee baay'annee imala keenya irraa haadha siiqqee kabajamtuu fi jaalatamtuu aadde Soosit Mahammadiin durfamu imala keenya magaalaa Bokkoo irraa gara iddoo seena qabeessa sagantaa keenyaa irratti tokko jennee jalqabneerra.